hubadhe ani akkoo beektan barsiisaadha. Barsiisaan samaraayizii gochuu jaallata dhumarratti. Kanaaf waan dudubbanne tokko tokko ni qabxii lafa kaa'a. Utuun isan jedhiin fuulduraa akkuma silsilaa ibsattanii anis gadda natti dhaga'amu, aarii natti dhaga'amu, kutannaa natti dhaga'amu saba keenyatti ibsuun barbaada. Wallaggaatti jalqabee Gujii bu'ee, Booranaa bu'ee, eegasii Sidaamaa deemee, Walaayittaa deemee, Tigraayin deemee, Tigraay deemee immoo Wallagga deemee, Walloo deemee, saba Walloo fixani. Dirooniin amma ammaatti akka saba Walloo irratti bu'e iddoo fedhetti iyyuu hin buune. Wallaggaa irratti bu'e. Amma immoo Karrayyuu dhufe. Isa kanatti gadda natti dhaga'amu, aarii natti dhaga'amu saba koo akka beekuun barbaada. Waa tokko ibsa garuu yeroo nuyi jabaachaa deemnu diinni aaraa deema, sodaachaa deema. Sodaasaa sanatti ijibbaata waa gochuutti ka'a. Ani nama amantii kiristaanaa duukaa bu'uudha. Macaafa qulqulluu keessatti Musee namni jedhamu saba Israa'eliin akka inni bilisa baasu Fariyoon bira dhaqee yeroo gaafatu, Fariyooniin aare. Dubbiinsaa kan inni irra ka'e sabni kun hin guddate, humna nu caale, nutti galagalee diina keenya wajjin hin goree nu fixaa jedhanii sodaatan. Yeroo namni isaaniif falmu tokko dhufu immoo waan aaraniifiti cidii isiniin kenninu, cidii durumaa dhaqaa fudhadhaati mana samaraddan xuubii isa hojjettan garuu akkuma duraanii hojjedhaa jedhan. Sila dubbadheeraa hanqaaquu yeroo affeelanii yeroo abiddi itti baay'achaa deemu, yeroo bulluqa itti baay'achaa deemu jabaachaa deema. Kanaaf diinni gara kutannoo diinni gochaa jiru, gara jabinni diinni nurratti gochaa jiru, miidhaa nurra ga'aa jiru jabina keenya mul'isa. Sabni Oromoo kana beekuu qaba. Waan jabaanneef, waan ititaa dhufneef, waan humna godhachaa dhufneef, waraanni bilisummaa Oromoos waraana ta'ee dhaabbachaa waan dhufeef kanarraan kan ka'e diinni nurratti bobbaasa. Kana beekuun barbaachisaadha jedhee yaada. Inni lammaffaan Oromoon nagaa barbaada. Oromoon nagaadhaaf waan inni hin goone hin jiru. Waan hubachuun nuuf malu garuu nagaa barbaaduu duwwaatu nagaa fidatu hin ta'in lolaaf duulaaf qophaa'utu, humna godhachuutu, jabaachuutu nagaa fida. Diinni kan inni sodaatu nagaa barbaaduu keenya sodaatu. Garuu humna qabaachuu keenya sodaata. Kanaafi akkuma irra deddeebi'ee jedhame isa sana hubachuun nu barbaachisa. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irra deddeebinee dubbanneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaati. Waraana mirgaaf falmuudha. Waraana namarratti bobba'ee kan namaa barbaadu miti. Kan dubartii namaa balleessu miti. Kan ulfina nama dhowwatu miti. Kan mana namarratti gubu miti. Waraanni bilisummaa kabaja fiduudhaaf, nama dhaabuudhaaf dhaabbate. Sabni keenya sana beekuu qaba. Warri afaan faajjeessanii, warri diinaaf bulanii, garaaf bulanii, deebi'anii afaan faajjeessuu barbaadanii, saba sana gowwoomsuu barbaadanii akka jiran sabni keenya beekuu turre. Inni kun immoo akeekni birmaduu miidiyaa jalqabni isaayyuu barnoota. Kanaaf yeroo yaada beektonni keessan, ijoolleen keessan, ilmaan keessan, hangafoonni keessan dubbatan kana yeroo dhageessanii deebi'aa ijoollee keessanii wajjin mari'adhaa, mana keessanii wajjin mari'adhaa, qe'ee keessanii wajjin mari'adhaa. Maali inni obbo Xahaan jedhe, maa inni obbo Ibsaan jedhe, maa inni Profeesar Assoo jedhe, maa inni obbo Ahmed jedhe, maa inni Dr. Baaruun jedhe, maaliif jedhan jarreen kun kana? Jedhaa walii keessanii wajjiniin, ilmaan keessanii wajjiniin mari'adhaa. Isa sana malee afaan faajjii warra miidhamuu keessan barbaadanii, warra badiisa keessan barbaadanii hin dhagayinaa. Waraanni bilisummaa Oromoo kana keessatti isiniif dhaabbata. Kan hundumaati. Waraanni bilisummaa Oromoo kan gartee tokko miti.
waraanni bilisummaa Oromoo paartiziyaanii miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa saba Oromoo falma. Kanaaf hunduma keenyatu duukaa hiriiruu qaba. Hunduma keenyatu gargaaruu qaba. Hunduma keenyatu isaaniif yaaduu qaba. Hunduma keenyatu bishaan buusuufi qaba. Hunduma keenyatu gargaaruu qaba. Hunduma keenyatu kadhachuufi qaba. Warri mana keenyatti hunduma keenyatu yaaduufiitu qaba. Isa kana keessatti amanuu qabna. Dubbii amantee kana yeroo finnu ani dhaaba politikaa warra diinaa namanu eenyuun iyyuu isaanii namanna namni jedhu hin jiru. Kan nuyi amannu ijoollee keenya amanna. Akka isaan mirga keenyaaf ka'an sana amanna. Kanaafiti isaan duukaa dhaabbanna. Ijoolleen kuni yoo dogoggoran akkuma hangafoonni koddanatti jedhan yoo dogoggoran iyyuu kan keenya. Yoo bade iyyuu kan keenya. Ilma kooti, obboleessa kooti, intala kooti. Kanaaf jennee isa sana duukaa buunee akka irratti amantee qabaannu, confidence akka qabaannu, kan kooti, naaf dhaabbata, naaf falma, bilisummaa naaf fida. Isa jedhu sana akka amannu. Warri biyya bakkee jirru kun nu carraa gaarii qabna. Ilmaan sana biyya sanatu nu barsiise. Qabeenya sanaan baranne. Carraa dhabne garuu biyya keenyatti saba keenya wajjiniin hojjennee akka nu hin gargaarre akka nu hin ergamneef garuu diinni nutti ka'ee lubbuu baafachuu baay'een keenya baqanne biyyaan baa jiraanna. Eegaddana jiraanne immoo eeyyee wanti qalbii keenya raasu hedduutu jira. Waan nu aarsu hedduutu jira. Yeroo tokko walii keenyatti yoo hin aarra mana keenyatti hin aarra walii keenya wajjiniin nam tokko yoo wal lola ana hambisaa wajjiniin wal lola yeroo baay'ee namoota yeroo akkas jiru namoonni galuuf dhuguma walii keenya keessatti wal loliisi jira. Garuu jarana amma yeroonsaa yeroo walitti deebi'anii wal nyaatan miti. Yeroo wal lolan miti. Yeroo waan xiqqoodhaan walitti deebi'anii ati gadheena naati baluu kana jedhanii wal arrabsan miti. Yeroo irra walii darban, yeroo garaa walitti bal'atan, yeroo walii wajjiniin dhaabbatan, yeroo walitti ititan, yeroo namaaf dhiisan. Maaliif kaayyoo nuyi dhaabbanneef, kaayyoo nuyi deemnuuf saba keenyatu ulfina guddaatu malaaf. Kanaafi ani akka dhalataa tokkotti akka riyyaa keessanitti, akka ilma keessanitti, obboleessa keessanitti, hangafa keessanitti, qotusuu keessanitti saba keenyatti kanan jechuu barbaadu kottaa waliin dhaabbanna, kottaa walitti ititna, kottaa waliif dhiifna, kottaa walii gallee alaa gallaa, kottaa qaanii keessaa baana. Nama qaanessa nu miliyoonii 50 miliyoonii 60 jennee namatti yeroo himnu miliyoonii 3 miliyoonii 4 miliyoonii 5 nu mo'aa nu gidirsa yeroo jennu qaaniidha. Namni maali rakkoon keessa maal taatan isin namoota attamiiti nuun jedhu. Kottaa walii wajjiniin dhaabbannee hojjenna. Dhaamsi nuyi qabnu sagana natti fakkaata. Yoon dogoggoree ta'e naadhiisa. Guddaan isin galateeffadha. Hunda keessanii obbo Xahaa Abdii, obbo Ibsaa Guutamaa, Profeesar Asfoo Bayyene, obbo Ahmed Hussein fi Dr. Baharuu Dhugumaa hedduu galatoomaa. Itti fufna marii keenya kana. Namoota biraas namoota argamuu yeroo isaanii kennuu barbaadanii wajjiniin. Waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadhaa. Galatoomaa isinis nagaan bulaa. Ameen nagaa waaqayyo.